Jubbuutu saare sirra taayyee awwaale nurra afaan wallaalle bara. Haya badaboo. Salaamu alaykum sheekha. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Maaltu rarra? Le haaree taayyee danda'aa jaamtu. Magaalarra isinii oolchuu yaana. Bagana gaafatan. Itti fuf. Yajiru addunyaa galma keessummoota. Ayyee. Muusitti waaruu numa geggeessita. Akkas. Maaliifattuu tola oolte goota kee araraafta. Jubbuutu saare sirra taayyee awwaale nurra afaan wallaalle bara. Jubbuutu saare sirra taayyee awwaale nu harka manaa wallaalle bara. Afaan wallaalle dhugaa kan keeti wallaahi. Taayyeen hiikamuu qaba boo taayyeen nama hidhamuu qabu hidhuu qaba malee. Yaa amma nagayaan dhufne gaamee invite godha share godha. Taayyeen hiikamnaan abiyyi wal darbee. Hayyuun ogeesseera arjaan baleessi dhiira goonni akka meeticha handahoo tahuu fira. Cubbuudhaan ukkaamsitaa turuun dandayan sirra. Addunyaa irratti warru namoonni deemna irra. Akkas. Hedduu dabree nu dura jajjaboon nurra dhiira sheenaadhaan galan sirra. Ajaa'oo. Itti fufi. Aboo. Yeey. Aboo ati gurbaa maqaa kiyyaa muti jaartii Jaawar Mahammad irraa gabbi. Aboo an jaartii Jaawar Mahammad irraa jiru gurbaa. Miciyyoon ilmaan hin qabdu gurbaa dhamaa. Eenyu dhabaan tapoo naamti. Jaartii gootaa kabaji gurbaati. Atuu beeytaa keessa jirta. Anaa miti lakkiifame. Jaartiin Jaawar kabajaa qabdiiti. Ilmaan meeqa dhalte maarroo baqaatti hinaaftanii miciyyoo qalloo mudhii qalamaa san rakkachuu jirtanii rabbi isiniif isaa kennu. Aamin. Firii taayyee danda'a jaa firii taayyee danda'a jaa takkasii rabbi isinii haa kennu. Jaartii namarraa naaseena. Dhawween mudhii isii qabatee akka dhaabbatu mudhiin isiitu sii galee. Wanni faggaara qaaf fakkaatti kan guyyaa malqiyaamaa warra dilii qabu rabbi irra oofusan gartee. Rifeensi isiin akkasii gadhiifte kun farda ce'uusa haalaamin ta'a. Sii galee. Funyaan isii kun dheerina isaa tiitichi yoo kana dhufe aksidana seenee achuma du'aa bar itti gufate. So jaartii kasii rabbi nu haa kennuu dhiiftaniiti jaartii namaa qeeyxanii jechuun maarree qabdi. Meetirkishoo qabdi. Maaltu namaa qeeqabaate yoo qabaate yoo maaltu namaa rabbi kenneefi. Hayya. Bilillee ati ni hidhamne. Ay bilillee abbaa jifar. Ati ni hidhamne yaa cabtu warri mootummaa tana lafa gaddaa bundiidhaan hidhamaa jira ati ni hidhamne mudura. Hinaaffaa dhiisaa dhugaa keetiin tajaajila. Hinaaffaa dhiisaa miciyyoon gurbaa rabbii kenneefi si galee buliisuu sun qalama. Number 8 jaaniini bar mudhuma sii tanan garreesi. Bar idaan ummata Harargee kana rabbiin hogii uumuu ka'ee abbuleessu. الحرب من القطرة الفتنة السرية جامي عرب نسيله فتنات الآن هرجع سرير رسيب بابت ويوم القيامة قبري خيسة 60 باتو يجورا بي خافان ورموتي لا إله إلا الله ركنا الآن هرجع بشرنني سين قرتي سرير رسيب بشرنن سيفتو ويوم القيامة اللي نركتو جابر سيله عربوني وجي ما يماخن سيله Tana rabbi kennee fi gurbaa raha siyaasuma jibbaan garree jaawaram siyaasuma yaa'uma jibba bashannana malee. Ajaa'iba bar. Ay sabboontuu teenya jirtaa. Hiraaruu yaa'uma jibbaan garree jaawar bakka. الفتنة من السرية زوجة الحرارية جابر ربني سيله. يلا. فتنة الآن هررجي بشننا الآن هررجي. Siree gubbasi baaftu. Guyyaa malqiyamaatu ijaan gartuu yaa barbu hanga feete yoo salaatullee liu dhaabbatte. Araba jaanaa miti araba gaafadha. ومن الأجل. Ay. Akkasi itti fufi irra maaltu jira? Itti fufi. Haya mee share godha. Hayyee share godha. Itti fufnaa share godha. Akkasi galal namni dhiira Harargee harkate beeki dhagaa masgiida rabbii harkate beeka. Sanuu bakka sheetichi sujuudu san gartee minaaraa masgiida. Hoggi alaa dhufu dhiirti Harargeetu jaalalani beeti wallahi. Hoggi alaa dhufu yaa bareedduuti jeje. Isii tana faarsa alaa dhufa siyyale. Kitaabul jismi irratti waan kana guyyaa tokko sagantaatti qabadheetiin isin haasawa waa'ee jaalalaa kana siyyale.
Fuula guuraa alaa oliin seenin ajaartii teessanitti akka dhiiraa harargee kan bireedduuti abaluuti yee xilwaati yee giiftiiti yee shittooti yee jecha itti ol seenaa taphachaa asii galee fuula gaarii garsiisa. Yoo isiin kushiinaa keessa waa dalagu jiraatte midhii seeti firraa jaa meeshaa suufa yoo hidhattee dhuftee suufuma sanii wajji waan isiin dalagu jirtu narraa gargaara asii galee. Namni dhiira harargee harkate dhagaa masgiida rabbii harkate dhugaan sii maan sii galee. Kitaabul jismi sa yoom galla kiftati. Mee gaafadhu si beeka guyyaa gaddiiftani. Amma si jalatti hafeemi. Tootan amma guyyaa birootiin sagantaa if dandeesseen irraa haasawa kitaabul jismi keessatti sirrittiin isin barsiisa. Waa'ee jaalalaa tana uummata keenya jaalalaas barsiisa siyaasaas barsiisuun dirqama waan ta'eef. Waa hedduun isin barsiisaa jechuudha. Hayyeega. Hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa. irra deebuudhaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنين سلامتا جتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندي كيسنو بغنا جان دفتن هندي جولي كقالي كقشتي كبجمتو arra akkuma tuduree xiyya gartan haala yeroo kun waa hedduu if keessatti hammataa jechu hidhaa jaaltaayee if keessatti hammataa hidhamuuda qeeroo if keessatti hammataa guuramuu gartee dargaggoota kutaa 12 beekaa kuffisanii abdii murachiisanii raayyaa hirrisa biyya maqaa haarayaan kenneef raayyaa hirrisa biyya takka raayyaa hirrisa ummata jeeqanii maqaa haaraya kenneef kana guuru jiran kanarraa waa sadeen kanaa fi caffee Oromiyaatii fi OBN waa hedduun qabadhee dhufe arree isin maal gootan invite share gootanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya dura wanni isin gorsu siyaasaan kaleessan qabdu arra takka buru malee siyaasaan waa lama qofa qabdi arra buru qofa qabdi jechuudha. Kaleessan qabdu siyaasaan. خلي مال نون جاتورت خلي مال غداتورت خلي ميتركشوت غدا سياسة مارشي في دوبا مارشي ودوبان قبطو مارشي فول درامالي معانة السياسية خنا ربني جون كان سياسة انتم معانا نسياسي نقلتو سياسة وجنا درا سياسة هاسوينا درا سياسة دلينا درا سياسة انتم مال اتهاجمتي لا سياسة كليسا قبطو خليسة شيك أبو تامال جتشوتره خليسة شيك أبو تامال نون جتشوتره سياسان كان قبض شيك أبو تار مال جتشوجرا سيقول أربور هو مال قدوتا خنا قبض ماله سياسان خليسان قبضو جتشو خليسة بيرخونه أما تقوم ما خيني جبي فني فول درس وصوهون دركمايجو إيجان أنجنا جبودا شافي أوروميا تين الاتخاذ شافي أوروميا غرين هتوتا مافيان caffee yaamuuf deemtii jechu oduun nana sautun oduu arratti dhuftan takka xiqqoo boodatti dhuftani malee oduu kanuma gartee namni firraa gabbee haasa'u miti jechu caffee yaamuuf deeman maal godhuudhaaf taayyee dandaarraa mirga himatamuu dhabuu haasuudhaaf caffee yaamuuf gartee wixxifachaa jiranii jechu saniifuu caffeen Oromiyaa caffee Shimallis caffee Abiyyiiti moo caffee Oromooti isin laallaa jechuudha. Taayyee danda'a nama isin keessa taa'ee mirga keessanii falmuu ture yaa caffee Oromiyaa dhageeffadhu sirritti. Miseensonni caffee dhageeffadhu. Irra guddaan miseensota caffee beektaa kun warra godinaati, kun warra godina bulchuu, kun warra aanaa bulchuu kaabinee isaanii qofaa jechuudha. Namni uummata bakka bu'ee dhugaan jiraachuu baatullee garuu seenaa teessaniif hin nyaatina. Caffee Oromiyaa sirriin dhageeffadhu. Taayyee danda'a nama gartee aangoo ati qabdu mormuu ture. Nama baay'ata ati arkachuu qabdu kan pirezidaantii waajjirri pirezidaantii si jalaa hateef siif mormuu ture. Namni tokkichaan akka bakka bu'aa uummataa fakkaateechi keessa taa'ee mormuu ture. Taayyee danda'a qofaa jechuudha. Nama sanirraa immuniitii haaftee mirga himatamuu dhabuu haaftee seenaa ta'e ibballeessitamoo garaaf jiraattamoo sabaaf jiraatta siyaamuu deemanii sanirra garraa jechuudha. Magaalaan Shaggar isinii alatti hundooyte. Osoo namni isiniin hin mari'atin ergamtuu teenya Ashaangullitti ta'een tan mina amatta maal fiduu dandeessi jedhanii isinii ala murteessanii jechuudha. Gaafii takka itti kaaftanii taayyee qofa kaasee jechuudha. Namoota hanga dhokatee BBC ibsa kenne malee
ifatti namni as bahee mormee Taayyee Danda'a qofaa jechuudha. Makuma caffee sanuu namni jiraachisuu tureewu Taayyee Danda'a qofaa jechuudha. Itti aansi godinoota fi magaalota Oromiyaa walitti hidhu diiganii gartee caaseeffama magaalota wal keessa caasu silaasii ha godhuu qabu. Siin alatti akkanumatti ta'anii murteessanii jechuudha. Pirezidaantiin barsi caalaa aangoon qabu warra. Pirezidaantii yaamtee aangoo irraa buusuu dandeessa bar. Aangoo ta'e beeyta yaa caffee Oromiyaa. Aangoo ta'e beeyta. Siin ala godhanii jechuudha. Osoon si mari'achiisi, osoon caffee mari'achiisi, osoon waa takka mari'achiisi magaalota Oromiyaa madda walaabuutii fi kana hunda fuudhanii maal Boorana Bahaa maal Reejanii walitti caasanii tokkummaa Oromoo osoon ati ijaallaltee gartuu tokkummaan Oromoo diigamtee jechuudha. Seenaan teessan isin baddee jechuudha. Qaanii guyyaa isin bakka bu'aa uummataa taatan tokkummaan Oromoo diigamtee tokkummaan Oromoo baddee sigale. Dabarsi osoo isin jirtaniiti kaabineen ummata keenya ummata Oromoo kan nutu viidiyoo gadhiifne Jimma keessatti gurra qabadhaa jettee akka gartee aabiyootii gaafa dura akka sirna cunqursaa ka gaafa duratti hudduu keessa tumuu turtee jechuudha. Gaafii tokko bakka bu'aan caffee dhiyeessee beeka. Ummanni keenya maa cinqama? Maaliif cafaqama? Maaliif akkana taajee gaafii takka dhiyeessee beeka? Caffee Oromiyaa if eeggadhu. Seenaan si gaafataa if eeggadhu. Amma silaa gaafattanii jirtanii bakka bu'aa miseensi caffee maaliif hidhama jettanii gaafii kaaftanii ni beeytanii. Wanni Taayyee irratti geggeeffame siifis dhufuuf teessi yor. Sitti hin fakkaatin. Siifiif dhufuuf teessi. Feetu caljii miila isaanii dhiqi. Feetu waan feeti ta'e takka dalagarraa ari'aniiti akka fa'aa maatii Taayyee ala gayyaa sanitti gassiyaasan si galee. Takka ammoo yoo ati mirga kiyyaan gaafadha jette akkuma Taayyee ukkaamsanis ukkaamsuu ta'anii jechuudha. Ifiijii na dhugii jee jandadhaan siifin dawaa qaba. Caffee Oromiyaa ifiija'aatii si galee. Ifiija'aatii ummata keessaniif dhaabbadha. Ummata bakka buune jettanii dhaadattanii kanaaf dhaabbadha. Tana eegaan hangana je OBN ittiin dabra. OBN kaleessa waan seenaa dalaydan gaazexanyoonni hangi tokko. Isin yaamaniiti dookimantarii Taayyee irra dalagaa jedhanii jalaa diddanii jechuudha. Baga jalaa diddan. Maqaa keessan eeggachuuf jalaa diddan. Silaa'u dookimantarii feetan dalaydan. Feetan dhiiftan ummanni Oromoo waan isin dalaydan yoo jannataa of iddanii garsiiftan OBN irraa namni qeebalu hin jiru. Maqumaatutti isin bada ittuma gartee si galee gattiqaatan malee waa takka wanni isin gartee caffee Oromiyaa godhuu dandee wanta ummata Oromoo sammuu jijjiiruu dandeessan takkallee hin jiru jechuudha. Dookimantarii meeqa marroo irra dalayne? Dookimantarii meeqa shan irra dalayne? Shanee namni jibbee kunootti yaa'u jira mi dargaggoonni? Dhiibbaan isin fidda waa takka hin jirtu jiru. Wanni isin dhugaa himtan yoo jiraatte sa'aatii takkitti ganamarraa za'aa hangana galgalarraa za'aa hangana guyyaa keessaa saalaa kanaati hangana qofa wanni ummanni isinirraa dhaga'uu barbaadu. Sa'aatii qofa. Oduu sa'aatiiti. Dookimantarii dalaydanii dhiiftanii namni isin dhaga'ullee hin jiru. Garuu maquma dhaabbii sanillee eeguudhaaf. Maquma dhaabbata sanillee eeguudhaaf warroottan kutannoo garsiiftanii diddan baga diddanii. Irra turuun duyda uruu jette Oromoon ogimamaa. Hangana jeetiin bira kutaa jechuudha. Itti aansuudhaan raayyaa hir'isa biyyaa yookaan raayyaa gartee hir'isa uummataa kaniin jee maqaa haaraa kenneef kana uummata Oromoo dammaqi. Dammaqi. Waraana kaayyoon qabne. Waraana dhumasaan beeyne. Waraana gartee maaliif dhumaan beeyne. Ilmaan kee gabbarsiisuu dhaabi. Waggaa shanan kana gaafa wayyaan lollu san goolii lolluuf beeynaa jechuudha. TPLF akka deebuun dandeenya. TPLF gartee dheengadda uummata keenya gudeechisuu ture, buqqisuu ture, saamuu ture. Nu deebuuf deemaa jennee goolii sanii uummata keenya kakaafnee lolaa turre jechuudha. Arrawa maaliif lolla? Waba wajji maaliif wal lolti ijoolleen Oromoo? Fannoo wajji maaliif wal lolti ijoolleen Oromoo? Araaramaa sigale. Araaramaa. Amaari naannoo keenya bulfanna jeemi Oromoonis waboonis naannoo keenya aangoo qoddanna jedhaniimi.
Oromoodhaaf rabbiin isin qofa uume. Aangoo qootuuf qabdan Amaaraafis naannoo isaanitti. Oromoo fi naannoo Oromootti qootu qabdanii jechuudha. Akkuma kophaa ta'een qabsaa'in kophaa ta'een nyaattu. Abadan. Warri maangura jiru kun qofti kophaa isaanii qabsaa'e. Akkami kophaa ta'een nyaatare akkuma kophaan qabsaa'in sanitti kophaa ta'een nyaattu jechuudha. Ijoollee teenya dura maal godhan? Fatanaatti fidaniiti gartee hamilee cabsanii jechuudha. Namni abdii dhabee jechuudha. Abdii eega dhabdee gartee dalagaan siif jirti kootu kolleejjiin tun si diddu taa namicha biraanuu juulaa sin diddu je'aniiti citti ijoollee teenya guruu jiranii jechuudha. Haa guran raayyaan ittisa haa guran rakkoo miti. Raayyaan ittisaa kan maduu akkasitti kaabaa kibbaa guuranii ol kuchiisan sun eeyse jira. Kan haati gartee sangaa fi ilmoo harkiftee fidde sun eeyse jira. Haati sun tajaajilamaa jirti. Haati raayyaa ittisaa sun tajaajilamaa jirti. Barti kiraayi daasa dhaabdee ummata isaanii kadhume hunda raayyaa ittisaa kadhume hunda maqaan umriidhaan bakka inni irraa dhufeen ummata isitti himtee ummata isii dhiifama gaafattee bara. Kun dhume asuma kennaa malee mee ummata dhume saniif gartee tajaajilli godhame jira. Haati mucaa tokkicha if duraa qabdu kadachii qotuuf kennite sun arra maal keessa jirti. Ta'ijan qabnee jira tan inni qabee magaalaa geessu. Ta'ijan qabnee jira abbaa humnaan qabnee jira kan inni deemee jiboota bobbaasee qotuuf. Kan duraa fuute san eessa geessite. Tajaajilli raayyaa ittisaa maatiin raayyaa ittisaa maal keessa jiran. Oromiyaa keessa maal keessa jiran. Ilmoo fuutanii raayyaa ittisaati jettanii tajachii qottaniif dachiin duraa gafooyite si galee. Dachii gafooyite tanarraa gibira qabali jettanii re'eetti takkitti haati raayyaa hirrisa biyyaa jettanii ergitan kun re'eetti takkitti siin elmattee hojjaan dhuydu duraa guru gibira jettanii gurgursiisaan jirtanii namni wanni raayyaa ittisaa ta'uuf kabajaa harkachuufi bara. Kabajaa biyyattillee godhee ifittillee maatiifittillee uummatafittillee godhuufi bara. Tanan jaa. Si galee. Akkas. Namni isin gaafatu hin jiru namni isin dubbatu hin jiru namni kana ijoon jiru jechuudha. Tanaan nu dhibee. Kana dubbiin bakkirraa nu kaatee dubbii jaarmaa Oromooti maayirratti itti dhufaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya ijoolleen teessan eeysa kuttee gaafadha. Ijoolleen Jimmarraa feene, Harargerraa feene, Arsirraa feene, Karayyurraa ol fe'uu ture sun wayi ilmaan qiimaati. Bara heddumminni raayyaa ittisaa bu'aan qabu bara. Heddumminni raayyaa ittisaa bu'aan qabu bara. Kaayyoo loltuuf sanii fi raayyaa ittisaa ka jeneraala jabaa. Jeneraala mul'ata waan laqa callaqaa minni jeneraala jee namichi deemuun tanaa miti. Sigalee jeneraala mul'ata lolchiisuu beeku, tarsiimoo, lafa kaa'uu beeku. Loojistikii qopheessuu beeku yoo qabaate raayyaan ittisaa bara humni dhibbi tokko biyya takkaaf gayaadha bara. Akkas. Gayaadha bara. Akkas. Luuk ammaa waraana bilisummaa Oromoo. Isaanii nama guuraa ol gortanii. Isaanii nama guuraa ol gortanii. Luuk fannoo isii nama guuraa ol gortanii. Dhiisi fannoo illee dantaa ishee. Waan lolaniif kaayyoo qabanii jechuudha. Kaayyoo qaban kaayyoo tana doktereetii waraanatti illee jibtu tana beekuu qabda sigal. Hamilee ittiin gootu nam kudhan qofaatu bara nama kaayyoo qabne nama dhibba meeqa guuyisaa bara. Kaayyoo loluuf beekaa waan loluuf beekaa sigal. Hay amma yoo raayyaa hirrisa biyyaa kanaa fi woboo fiddee wal dura gatteessifte sakandii takkatti daqiiqaa 5 ittiin dhukaasu raayyaan hirrisa biyyaa kun. Maaliif kaayyoon qabu mooraaliin qabu sigale duuba isaa haati isaa hoggii itti boochi hoggii inni itti dawwale kuduraa gabu bulle waa takka eegaatii nu biraa deemte kana keessa jirra. Rakkoo keessa jirra tana keessa jirra jettee itti boochaati. Imimmaan akka chaqa wayii jiru haasaa jechuudha. Silaa hoggii ijoolleen isaa abbaa kun huccuun qabnu huccuun nutti urattee mana barnootarraa daftara dhabnee gallee mana tattaa'u jirra. Duraan sii kuulii nu dalagee bita. Nu bita daftara eegaati kutte mootummaan oquba isin qabdu. Ay bulchaan firraa nu guuyse. Abbaan gandaali kombartichi firraa nu guuyse. Maatiin isaa jettiin. Mee maaliif hin du'a jeen mataan isaa fannifamaa jechuudha. Rakkoo bara. Ka warra waboo kun hoggii dawwalan garuu biyyateetiif duuta Oromiyaaf duuta jaan. Haadha Oromoorraa imimmaan haquu deemta jaan. Harmee Oromiyaarraa imimmaan haquu. Kun ammoo Itoophiyaa Oromoon ni humbeetu an dhugaan siim. Tanan jaabaran. Itoophiyaaf lolu jirta hoggii jana akka nama qullaa dhaabbatutti himma diilalla yeroo kaan immoo Oromoon amma dirqiidhaan Itoophiyaa jechaa jira. Oromoo yoo Itoophiyaaf lolta jaaniin wawuchuun anumarra jirti. Bartanan jaabar. Itti bibi. Akka nama qullaa dhaabbatutti namni hoggii sigalee Itoophiyaaf lolta jaaniin namni Oromoo sigalee. Oromoo Oromiyaaf lolta hoggii jaaniin laala onneen isaa akkana godhatti jechuudha. Waraana doktereetiitti illee jirtu qaba. Jeneraala nama fakkaatu. Jeneraala hoggii sigalee waraana biyya keessa dhaabbatu jeneraala dhugaa fakkaatu. Qabaachuu qaba waraanni sigalee. Jeneraala gootii ija barbada waan laqa jala gacii kare isoo zaaree jaa namicha kararra dhaabbatee farshoo dhuguu fakkaata sigalee. Soosaniifu waan akkana kaayyoo loluuf qaba. Waboo yoo warra saddawwalees abshir yoo gandi rakkachuu jirra jeenillee abshir jaan sigalee bilisummatti hin jira. Gaafa bilisoomtee gartee Oromiyaa keessatti sii tokkoffaa ta'ee jiraata abshir jaan ilmaan isaatiin. Okay raayyaan hirrisa biyyaa kan hin anjuu kun maal jaane?
wanni inni loluuf gartee duraanuu garaasaati ifiifuu garaasaatu qoshoroon hin jirtu kun amma adaamatti buddeena meeqa guuruu jiran guyyatti itti murteessanii buddeen shan guuruu jiran uummatarra raayyaa hirrisa biyyaa kanaa kennaa jira maaliif amalan qabu addunyaa wajjin waliin ta'u dippiloomaasiin isaa zeeroo irra jira sigal baankiin misooma Afrikaa taatu keessaa godaante investarri baqachuu jira biyya takka guddisu investara sigal inni gartee hattuutu guddisa jeeti doktartichi keenya kun hattuu guddisa jee hattuu gartee yessar jettee kophee isarraa hiitu qofa gartee biiroo guurrate biyya gartee hattuun qoftiin hin guddisa kasi mormuus biyya guddisa amma yaanni wal mormu biyya guddisuu jedhama wal mormiin biyya guddisuudha amma kun yoonii fi ati nugusticha kana mormite akka waan biyya diiguu deemtuu itti fakkaatti garuu wal mormuun biyya guddisuudha wal mormuun guddina harkisiifti akkasittiin beekanii jechuudha soo oggii ganda isa dawwalee raayyaan hirrisa biyyaa kun wanni inni dhagahu rakkoo gadadoo cinqii faamiliin isaa tan inni dur kuulii godhee jiraachisu keessa jirtu jechuudha san gubbarraan oggii inni du'e gumaan kafalamu qaba sila gumaan kafalamu qaba jechuudha gumaan kafalamu sun kafalamaa jira gumaan kafalamu sun kafalamaa jira raayyaa ittisaa jechuun bar raayyaa ittisaa kadhugaa kun raayyaa hirrisaati ummata Oromoo hirrisu ol adeemaa fixu sigale qeeroo qabsooyti aangorra isaan keessa tana akka gartee maas aangorra isaan hin buufne biizii godhanii firraa caccabsanii firraa fixu jechuudha sigale osoo lola kana addunyaan dhaabsiftee lola biroo uummata sirna kun malee waan lola malee jiraachuu waan danda'u natti hin fakkaatu ogiin akka taa'ee ilaalu sababuma inni naannoo Amaaratti ijoollee Oromoo ol guuruuf hin dhibe waanuma ijoolleen Oromoo ibidda kanatti ol guuramtee dhumuu jirtuuf hin dhibe dhugaa rabbi mataan nyaattee na bobeessite waan hin godhuu danda'u hin qabu waan hin godhuus hin qabu yaa rabbii kiyya gaa nagaa buusii malee wanni nan godhuu danda'u takkitti tana qofaa yoo ati gartee hin taane ati araaramii jettee itti dubbatte kun akka taayyee kanatti zaftii si buusanii jechuudha taayyee danda'aa nu gayaa qofa je leencichi ilmi danda'aa nu gayaa wal finnee wal balleessine gidaamitti dha'uutti dho'ineeti eegachi wal dho'ine dura horiyaa kun sulultaa jirraa xiqqoo boodeessa jirraa jeenis gale nu gahaa qofa hangaruma qofa jee nugusticha akkamin nugusa jala deeffate hidha so saniifu ummanni Oromoo ilmaan kee ka'ama shan dhumu jiru kun eessa jiraa gaafachuu qabdan hudduun abbu tokko mukatti illee dhiiban ilaalattu jan Oromoo yoo sabboonummaan qabaanne yoo Oromummaan sitti hin dhagayamne wanni takka wanni isaan laale isaan jirtu haati ilmaan bishaan itti gurgurtee qoraan itti gurgurtee ama 12 qaraasifteeti fatanaa kuffisanii fatanaa eega kuftee hujii sii jira kootu janii ibiddatti ijoollee teenya yaasu jiran sigale warri Oromoo hadoodda warri Oromoof dhimmamtan hayyoonni yoo kan jiraatan taate waan kana namicha kana dhaabsisa sigale Oromoon ta namicha kana qofaatii miti Oromoon ta garee maafiyaa tana qofaatii miti Oromoon balloodha hayyoota Oromoo maaltu afaan isin qabe hay soo saniifu raayyaa hirrisa biyyaa jaanii ummata keenya gidirsaa jiran ummata keenya gibiraan gidirsanii rakkisanii milishaa nyaachisaa jaanii rakkisanii amma ummanni keenya akka ta'u wallaalee nama meeqaan magaalaa badee magaalaa fira bira tattaa'u jira waan gibira kafalu dhabe waan gartee nyaata gaachana sirnaa kana nyaachisu dhabe huccuu milishaa kana ummataa bitu jira maali qiyaamummaan ummata keenya qabatte hay ummanni Oromoo gartee ummatuma kana maafiyaa kana aangemsuudhaaf qabsaa'e tana Oromoon gartee gattaa'ee hayyoonni Oromoo sigale hayyoonni Oromoo wal gaafachuun dirqamaa jechuudha kana hunda kanuuf fide diigamuu mooraa Oromooti jechuudha mooraan Oromoo gaafa dura gaafa wayyaanee san mataan gubbaan fayya qaba at least mataan gubbaan fayya qaba xiqqo mooraan Oromoo maaliif jala kanaan rakkoo qaba malee gaafa dura mataan gubbaan kun nagaa qaba akkamitti bakki hooggantoonni ni jiranii jechuudha at least amma jalli kun jabaatee hooggantoonni dhabame jechuudha waboon osoo hin jirtu qeeroon osoo hin jirtu ummanni akka dammaqee osoo jiru hayyuun osoo hin jiru sigale hooggantootatu bitame jechuudha guututti hooggantoota bitame hooggantoonni Oromoo seenaan isin gaafachuu teessi tokkoon tokkoo keessan isin gaafachuu teessi amma namoonni hundi makiina irratti eega ummata kana baase ani makiinaa keessaa ba'e makiinaan isinin deemu jirti ummatatti nimnee jechuudha amma warra daandii khaafaa'oo qabatee deemu jiru jira jechuudha daandii khaafaa'oon gabbaatee kallattii kennaan jirtu warra daandii gartee adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa qabatee deemu jira jechuudha kun gabbee kallattiin kennu qabilziqnaa duraanuu malaamariin keenya nugustichaa taanaan miila diinaan ni jiraatta miila diquu baannaan akka taayyee kana zafti galtaa jechuudha
Tasanini beena already duran. Hooggantoonni Oromoo gatteessanii mari'achuun dirqama. Ummataaf kallattii kaa'uun dirqama. Oromoon beelaan dhumu jirti. Dhukkubaan dhumu jirti. Kana gubbaadhaan gibiraan dhumu jirti. Sigal. Kana gubbaan gibiraan dhumu jirti Oromoon. Harargeen maal keessa jirti? Jumruuka irra kaanii naggaadeen yaaleeytanii eega keellaa iyyinee kaafne booda naggaadeen maali jirti? Qiyaamaa keessa jira namni. Jiraa ka if gubuu deemu jira.